Akkam jirtu hundumti keessanuu an maqaan koo barsiisaa Baayisaa fi Qaadunnaan jedhanii yeroo dheeraadhaaf na beektu jedhee abdadhaa karaa YouTubetiin maqaa masoo koo maqaa Xixiqqaa Tube jedhuun YouTube yeroo dheeraaf hojjetaan ture hamma sababii barnoota digrii lammaffaa jalqabeef sanaa isa adda kutee amma immoo karaa TikTokitiinis deebinee dhufneerra jechuudha. Amma booddee TikTokidhaan warreen barnoota kompiitaraan wal qabatan kan isin dhiyeessinu ta'a jechuudha. Barnoota cinaattis immoo baacoo taphoota gaggabaaboo wantoota nama kufachiisuu danda'an piroograamiiwwan garaagaraa kanas immoo gaaffiidhaan wal qabsiisnee kan isin dhiyeessinu ta'a jechuudha. YouTube irratti immoo yeroo dheeraadhaaf na hordofaa turtanii amma immoo kan akka isin jalaachita dhiifama isin gaafachaa kana booddee aktiivilee kan isin dhiyeessinu ta'a jechuudha. Karaa TikTok kanaanis immoo namoota biroo biraan akka nageessan asumaanis adaraan isin jedha jechuudha. Like, copy, share gochuudhaan namoota biroo biraan akka irraa baratan dhimma barnoota wal qabatu waan ta'eef jechuudha. Barnoota cinaattis immoo taphoota gaggabaaboo gaaffii xixiqqoo keessa mammakaatuma barnoota cinaattis ni dhiyeessina jechuudha. TikTok kanarratti immoo baay'ee irratti ol keenyee jirra jechuudha. YouTube maqaa Xixiqqaa Tube jedhin jechuudha. Isas karaa isinis akka nu hordoftan isiniin jenna. Galatooma.